Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Isaat Afaan Oromoo. Qophiin kun qophii marii addaati. Qophiin kun haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan namoota waliin marii godhaa, xiinxalas taasisa. Akkuma kanaan waanuma kanaafiyyuu yeroo ammaa kanarratti haala biyya keenya keessa jiru, haala uummanni keenya keessa jiru ilaalchisuudhaan keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan marii addaa har'aa Dr. Mararaa Guddinaati. Dr. Mararaa Guddinaa dhiyeenya kana biyya Ameerikaa seenee amma istuudiyoo isaa keessatti arginee wajjin marii gochuudhaaf deemna. Dr. Mararaan baga nagaadhaan dhuftanii jedheetanii maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan dhuftanii jedha. Baga nagaan nu eegdan. Egaa Doktor, akkuma beekamu biyya kana dhufuudhaaf kan qophooftanii yeroo ji'a lamaan tokko dura ture. Haala sana dhowwamtanii akka hin baane taasifamtanii haftanii. Mee amma akkamitti wanti sun ta'ee jennaan immoo biyyaa baate? Gaafuma sanas egaa si dhoowwine otoo hin taane paaspoortii kee sisteemiin keenya dubbisuu hin dandeenye. Ijaa kanaa boru dhaqiitii warra immigireeshinitti himii. Naan jedhan malee paaspoortiis na harkaan fuunee ba'uus hin dandeessu hin jenne sisteemuma keenyatti dubbisuu hin dandeenye jedhanii. Warra immigireeshinitti himnaanis egaa bilbilaan duukaa bu'inaan jedhanii. Booda ji'a lama booddee beenuu dubbisuu hin danda'a. Paaspoortiin kee amma sisteemiin isaa deebi'eera naan jedhanii. Kanumaan dhumee jechuu kooti. Ala sana shittoo zayitii fayyadatu kan jiran irraan miicamne wanti sun. Innillee waanuma natti hin fakkaanne kana waanuma jiran amnaanii warri eerpoortii jiranii waan akkasii jiran natti fakkaata malee hammas waan siiresii ta'e natti fakkaatu waanuma jiran amnaa waan akkasii kana. Wantichi sababuma fakkaata sababa godhanii akka hin deemne baasuudhumaaf dhugaadhumayyuu meeshaan jaraa sun dubbisuu dide. Waanuma akkasii fakkaate waanuma naan jedhan namnaani kanas ta'uu hin danda'a keemikaalii shittoo yookiin zayitiin tuquu hin danda'a naan jedhanii. Naan itti ta'u kanas homaan nam deebi'ee natti hin jiru. Anis immoo kana caala baay'ee gaafachuun barbaanne dubbisaa jaan beekuuf jechuu guyyaa nu shakkuu danda'uu fi deemuu dandeessa jennaan deemuu dhufee jechuu kooti. Amma gaafati ba'uudhaaf jettu wanti si gaafatan hin jiru. Amma deemtee inuma baate wanti si gaafatan hin waliin jiru. Qaamaan isa duraa irratti ilaalchistee qaamaan namoota qondaaltota mootummaa wajjin namatti taasifte jira. Immigireeshinii dubbiseera akka dhaqee nama kana eerpoort deennata laafiidha kan jedhamu. Dubbiseera yeroo lama. Egaa baay'ee gaariidha. Kamiifiyyuu baga nagaadhaan dhufte. Ala darbe dhiyeenyuma kana reediyoo NPR jedhamu wajjiniin haasaa gootee Finfinneedhuma keessatti haasaa tokko gootee turte. Haasaa sana irratti waa'ee miila muraatii fi waa'ee mataa muraa morma muraasan kaastee turte isa dhaggeeffannee turre. Akkuma beekamu immoo dhaaba keessan keessatti yeroo ammaa mormii uummata Oromoo ji'a torbaan kana keessa kaasaa ture irratti wal qabatee namoonni baay'een hooggantoonni illee mana hidhaa jiru. Amma godaatti iyyuu miilli kun mummuramaa jira. Mee waa'ee miila muraa sana ilaalchisiifi waan nuun jettu qabdaa? Egaa inni barbaayyeedhaa fi mootummaan warra paartii dura taa'aa ta'anii paartii sochoosa warra akka keenyaa kana isaan tuquurraa miseensa
miseensaaf qindartoota hidhaa ture, dararaa ture. Ofumaayyuu baasanii mararaa fa'aa wajjin maa deemtuu, maa duukaa deemtuu fayyadanii nama baay'eedha kan hidhamaa ture, kan warra ammayyuu manadhaa warri barbaay'eef turan akka ol baanaa fa'aayyuu jiru. Ammas immoo dhiyoo kana nama baay'een nu jalaa hidhamee Baqqalee Garbaa fa'aa, Dajanee Xaafaa fa'aa, Dastaa Dinqaa fa'aa, Gurmeessaa Ayyaanaa fa'aa, Addisuu Bullaallaa fa'aa baay'eedha namni Caalaa Dayeessaa fa'aa. Namni baay'een hidhamee kan jiru jechuu kooti amma warri miseensi keenya warri naa gadi jirani. Egaa maa inni warra sila dhaabbii kana dura taa'aa ta'an warra akka koo kana suspending is air jedhan kana jalaa luka ciraa jalaa nama jalaa hidhaa jechuudha. Luka ciraa jechuun warra miseensota warra gadii hidhuu, dararuu, reebuu warra kana wajjin maa deemtan jechuu kophaatti si hambisuu jechuudha. Jalaa tini godhanii akkatti lafa gubbaan dhaabbanne gochuu. Dhaabbii keenya gubbaattis barbaay'ee taphna akkasii taphatameera. Dhaabbota biraa gubbaattis akkasuma taphatamaa ture. Baay'ee hoo rakkatan malee warra akka keenyaa kana tuquudhaaf bu'aa guddaa hin qabanii jechuu kooti. Naa wanti isaan godhanii nama sana qullaa hambisuu, kophaa hambisuu isadha jechuu kooti. Istiraatejiin inni luka jalaa jiranii waaqa gubbaatti wanti bubbee gubbaatti qilleensa gubbaatti hambisuudha jechuudha. Miila malee hambisaniiru jechuun danda'ama. Mootummaa waan beeku hojjetaa bu'aa tokko tokko argatee sin ta'a garuu ammoo fudhatte hamma nuti beeknutti miseensonni OPDO miiliyoonii 3 olidha. Akkuma sin beektanii sabni beeku 1.5 inni jedhan isini saba miiliyoonii meeqa hidheetu ta'aa ture. Gaafa qabsoon dargaggoon Oromoo sabni Oromoo kutatee ka'e wanti sun hunduun hojjennee jechuu kooti. Dabbaleenis gara dhokachuutti baqatte malee gara saba qabuu hin dandeenye. Rakkannaan mootummaan OPDOdhaan socho'u Oromiyaa keessatti gara Agaazii fi federaal poolisiidha kan isaan nabsii baasee isaan qabee taa'u malee inni miseensi miiliyoonii 3 suni inni 1.5 qabame suni inni warra tikaa jedhan kuni jechuun warra daninnatii jechuudha. Warri tikaa kuni maal kuni homaa dhaabuu hin dandeenye jechuu kooti. Gaafa sabnoo kutatee ka'ee sabnoo ijaaramee ka'ee wanta akkasii kuni waan baay'ee hojjetu miti. Yeroodhaan garuu miseensa si dhabsiisuu, miseensa kee si xiqqeessuu, akkati baay'een guddanne gochuu, akkati baay'een sochoone gochuu waan tokko tokko bu'aanuma jira ta'a. Garuu sabni kutatee gaafa mirga isaatii ka'e garuu wanti suni nu qilleensanti gubbaatti hambifne warra jedhan ofumayyuu qilleensa gubbaatti hambisaniiru jechuu kooti. Amma OPDOn qilleensa gubbaa jirti, lafa gubbaan jirtu jechuu kooti. Kan biyya kan Oromiyaa bulchaa jiru, kan chochoosaa jiru, kan ukkaamsaa jiru saraawitiif raayyaa ittisaa biyyaatii fi federaal poolisiidha jechuu kooti. Lookaal poolisii miti jechuu kooti. Poolisii Oromiyaayyuu miti jechuu kooti. Yaa kana warri nuun qilleensatti gubbaatti hambifne jedhanii barbaay'ee hojjetanii dhuma gubbaatti OPDOn isaanii miseensa miiliyoonii 3 olitti horanii laataa jiranii, obaasaa jiranii, maal bobbaasaa jiranii isaantu qilleensa gubbaatti hafee jechuu kooti dhuma ammaa oolaalle. Mee muuxannoo ati qabdu irraa sochiin uummanni Oromoo ji'a 7 ji'a 6 duraa kana gochaa ture. Akkamitti ilaalte? Maal si keessatti uumame? Egaa wanti baay'een wal qabatee jira jechuu kooti. Waan tokko duwwaa otoo hin taane waan baay'eedha. Tokko sabni Oromoo waggaa 120 sabni kuni dararamaa ture, hidhamaa ture, qabeenyi irraa fudhatamaa ture, dubbiin lafaan fa'aa beekamaadha. Genereeshiniin ammaa immoo sana keessaa bahuu barbaade.
mootummaan kun waggaa 25 dararaa ture, ukkaamsaa ture. Waan barbaade saba kana gubbaatti hojjechaa ture. Sabni Oromoo especially dargaggoosaa dabalatee nu ga'ee hamma yoomiitti dararamna, hamma yoomiitti ukkaamsamna, hamma yoomiitti miidhamna, hamma yoomiitti dhiibamna, hamma yoomiitti qabeenyi keenya saamamaa. Isa akkasii kana keessaa ba'uun nurra jira jedhee sabni itti deemuudha. Kana keessa dhaabboleen Oromoo sammuu humna isaanii hojjetaniiru. Dhaabbiin keenyas filannaa darbe sana hoo beektanii filannaa bara darbee OPDO'n kan qarshii korojoodhaan baattee attamitti sababinnaa, attamitti ukkaamsinaa, attamitti sagalee kan hannaadha kan isaan irratti hojjechaa turanii. Nuti immoo siyaasaaf hojjenne saba Oromoo chochoosu, dargaggoo Oromoo chochoosu. Akkuma kana dura osoo dhageessanii jiraatanii sabni keenya beekaa gara ji'a lamaa ol makiinaa laandi kruuzerii gara 10 olii bobbaafne saba keenya chochoosuudhaafi kana laandi kruuzerii 10 karaa hunda karaa kibbaa, karaa bahaa, karaa lixaa, karaa hunda isaa chochoofne karaa kabaa, karaa maalii kana hamma dandeenye hojjechaa turre. Waraqaa saba chochoosu, saba ergaa keenya sabatti miiliyoonii 3 olii facaafne. Iddoo baay'eetti immoo walgahii gurguddaa deemsisaa turre. Walgahii kana gubbaatti dargaggoon Oromoo fa'aa ba'anii bilisummaa ofiitiin sirbaa turanii, iyyaa turanii. Nutis immoo afaan guuttannee sagalee keessanii jarri kunis barbaay'ee sagalee hatanii sin bulchaa turanii, sin bitaa turanii. Waggaa 25s gara waggaa 25 wanti isaan sinii dabarsan hin jiru. Qabeenya keenya keessan saamuu malee, lafa keessan saamsisuu malee, dargaggoo Oromoo ukkaamsanii hidhuu, reebuu, dararuu malee, akka hojiin dalagne akka hojiin hojjenne gochuu malee wanti sinii dabarsan hin jiru. Gara fuulduraatti sinii wanti isaan nuu dabarsan jettanii eegdan baay'een hin jiru. Ijaa kana jabaadhaatii saba keessan ijaaraatii akkuma isaan halkanii guyyaa akka goondaatti deemaa bulan isinis akka halkanii guyyaa akka goondaa deemaa bulaatii chochoosaa saba keessan jennee barsiisaa turre. Inni waan guddaa qabaa jechuu kooti dargaggoo Oromoo chochoosuudhaa fi waan guddaa qabaa jechuu kooti. Iddoo qabsoon Oromoo protestiin kun irratti ka'e amma dandii faa gincii yoo fudhatte hamma karaa sana hamma Dambidollootti deemneerraa, karaa kana hamma Arsii Baaleetti deemneerraa, karaa kana hamma Hararitti deemneerraa, hamma Booranaa Gujii Booranaatti deemneerraa. Cal jennee miti jechuu kooti. Akka ta'utti saba chochoosuu yaallennaa, saba barsiisuu yaallennaa, saba mirga isaa waan ta'e barsiisuu yaalleerraa. Kunis waan tokkodha. Sabni mirga ofii gaafachuudhaaf, mirga ofii dhaabbachuu barumsaa waan guddaadha. Miidiyaan alaas generation amma teknoolojii ammayyaa ta'e feesbuukii jedhamu kana maal jedhamu kana ergaa walitti dabarsuu kana gubbaatti dargaggoon Oromoos baay'ee wal amansiisanii, wal kaasanii, wal chochoosanii, walitti himanii waan tokko tokkoon gochuudhaaf barataniiru jechuudha. Innis teknooloojiin ammayyaa kunis waan baay'eessa fide. Hunda jaalagaa dhiibbaadhuma mootummaatu guuteetu dhangala'e si galee otoo namni ilaalu sagalee harka 100% moone jedhanii sagalee sabaa hatuun otoo sabni otoo ilaalu qabeenya isaarraa saamuun, lafa isaarraa saamuun, otoo sabni ilaalu haadhoon kaadiree, haati kaadiree, obboleettiin kaadiree, maal kaadiree innaa hojii qabatan innaa maal ta'anii dhalataan sabaa immoo dargaggoon Oromoo hojii dhabuun, biddeena dhabuun, dararamuun kunis bal'atee deemaa ture. Egaa nu ga'eedhuma mootummaan kuni walumaa galatti
sochiin amma godhame bu'aa isin ala filannoo sana uummata keessatti hojjettani jechuun hin danda'ama. Kee waan guddaa keessa isa duwwaa miti sana dura amma qabsoo ijoolleen Oromoo waggaa 2 fuulduraa iddoo tokko akka Amboo kanaa akka karaa Gimbii kanaa akka karaa Harar kanaa kaatee ijoolleen gara 78 du'e si galee waggaa 2 fuuldura. Dubbiin lafaa nutis isa hojjenne duwwaa otoo hin taane amma karaa Finfinnee naannoo Finfinnee kanaa 97 qabee lafti bal'aan saamamaa ture si galee yeroodhuma 97 filannaa sana booddee nama 150 olidha kan naannoo Finfinneetti buqqa'e. Innis baay'ataanuma deeme Finfinnee duwwaa otoo hin taane iddoo baay'eedha jechuu kooti. Saamichi lafaa bal'atee deemaa ture. Saba dararuunis bal'atee deemaa ture. Rakkoonis saba baay'ee barsiisaa ture jechuu kooti. Waan baay'ee walitti dabalamee sun keessaa tokkodha. Filannaan darbe nuti chochoofnee saba barsiifnee saba jaarree ergaa ta'uu dabarsuun keenya suni keessaa tokkodha. Isa duwwaa miti jechuu kooti. Namoonni tokko ala dubbatan qabsoon sun hoggana hin qabu rakkina hogganaa qabaa jechaa turani. Dhugaa rakkina hogganaa yookaan immoo itti gaafatamummaa fudhatee dhaabni kanan hoggana jedhu fuulatti bahuu dhabuunsaa qabsoon sun sochiin uummata sanaa hoggana hin qabu jechuun danda'ama. Qaan jira waa gaabbiin qabu qaan jira jechuun dhaabbiin tokko saba har'a kana godhii boru kana godhii iftaan kana godhii waan hojjetamaa jiru sana ofii fudhatee chochoosaan ture. Inni gaayee karaa tokko laga ce'uudhaaf maal gochuudhaaf barbaachisaa ture. Karaa tokko immoo gadhee miti jechuun koomaa inni mootummaan amma iddoo tokko warra akkasiitu chochoosa jedhee ijoollee hidhaa dhaabachuu hin dandeenye warra akkasii kana godha jedhaa dhaabachuu hin dandeenye. Inni egaa amma akka intifaadaa warra akka Paalastaanii ta'e si galee iddoo tokko duwwaa miti kan burqu. Dargaggoon Oromoo iddoo baay'eetti feesbuukiidhaan maaliin wal ijaaranii chocho'aa turanii qotee bulaan keenya isa alaa dhaga'e sanaa iddoo tokko dhaga'e OMN isaa ta'uu maalirraa ta'uu waan dhaga'e tokko hojiirra oolchuudhaan chocho'aa ture. Iddoo tokko ta'uunsaa karaa ta'uu dhiisuunsaa garaa tokko baheessaa jechuu kooti si galee. Isa hookkaamsitee inni kaan chocho'uun dhiisa ture. Amma iddoo dhibba iddoo kuma innaa ta'e saba hundatu ka'e. Sabni egaa ajaja iddoo tokko burqeen otoo hin taane darara waggaa dhibbaaf meeqatti irratti deemaa ture. Waggaa 25 faa mootummaan kun gara waggaa 25 irratti waan inni hojjechaa ture. Sabni nu ga'ee hamma miti sobamna, hamma miti dararamna, hamma miti qabeenyi keenya saamamna. Saamama jedhu sabnis iyyeeyya dabarsee ofiisaatii ka'ee chocho'uun suni bu'aas qabaa jechuu kooti si galee. Baalamma iddoo tokko liidarshiippii yoodhani liidarshiippii sana nama 10 haa ta'uu nama 100 haa ta'uu iddoodhaan ukkaamsitee ho'iite dhaabbata ture. Kun hin dhaabbanne maaliif iddoo tokko miti jechuu kooti kan burqu. Sabni ufumaan of ijaaree isa warra maaraa gooba zalaqaa jedhan kana. Ufuma ijaaree feesbuukiinis of ijaaruu danda'u. Gandaanis aanaanis zooniidhaanis akkuma ta'etti wanti sana fudhatee ka'e sabni. Ijaa kanaa karaa tokko gadhee miti jechuu kooti bal'aa chochoosuudhaaf biyya sana keessa teessee jechuu kooti. Ijaa kanaa inni liidarshiippiin laga ceesisuudhaaf qabsoo kana gara fuulduraatti barbaachisaadha. Dhaabbonni tokkos haa ta'u tokko olis haa ta'anii dhaabbonni jajjaboon saba fudhatanii laga ce'uu danda'anii saba akka ta'utti
chochoosanii karaa agarsiisanii fudhatanii deemuu danda'uun inni gaaffiin qabu barbaachisaadha jechuu kooti. Garuu akka amma jirutti inni iddoo isaan dhaba habaluudha jedhanii qabuu dadhabuuni, habaluudha jedhanii ukkaamsuu dadhabuuni, warra akkasii kana godhanii ukkaamsuu dadhabuuni qabsichaaf akka amma jiru kanatti gadhee miti jechuu kooti. Yeroo sana yeroo fincila sana akkamitti yaadata maal gochaa turte? Halkanii guyyaa hirriba dhabuun jira, yaaddaa'uun jira, gabaasni adda addaa karaa adda addaatiin isin gahaa, nama achitti du'ee sun achitti akkana ta'ee wanti jedhamu jira, wanti sun baay'ee nama raasaa. Haala yeroo sana akkamitti yaadattati? Maal gochaa turte? Maaltu si gaddisiisaa ture? Maaltu sitti tolaa ture yeroo sana keessa? Ani macaafa koo laaltee jiraatte filannaa darbeessin chochiin keenya sagalees nu dhabsi sagalees nu hatanii garuu dargaggoo dhalataa haaraa jenereeshinii haaraa mootummaa saba dararaa jiru saamaa jiru saamsisaa jiru ukkaamsaa jiru baatee deemuu kan fedhiin qabne dhalataa haaraa uumuu keenyaaf baay'een itti gammadan jedheen ture. Sana dura jechuu kooti akkuma mana maxxansaa galetti sana booddeedha wanti kun kan ka'e irra deebee ilaaluu hin dandeenye akkasumatti bahee garuu kana na yaadadha kana jechuu koo mana macaafa sana gubbaatti lammaffaa macaafa sana gubbaatti kanan jedhee oppiidiyoonii amma gaaddisa qawwee adaawii yookiin Ihaadeg jala jirti. Qawween kun kaanaani waggaa 24 dhiisiiti sa'aatii 24 saba Oromoo keessa jiraachuu hin dandeessu. Gaaddisa qawwee kanaa malee jedheen ture. Innis akkuma jedhe dhugaa ta'e oppiidiyoon innaa sabnitti garagalu warra ishee waammattee jala baate malee iddoo baay'eetti ijoolleen dhagaa baachisaniiru waan isaan hin barbaanne sirba sirbisiisaniiru waan iddoo baay'eetti jechuukooti warra dabballee oppiidiyoos haa ta'u warra aangoorra jiranii warra bulchaas warra maalis haa ta'u kana ijoolleen kanatti hojjechaa turte. Egaa maa inni innaa sana nuti durumayyuu waan hojjennu qooda keenya lafa kaawwanneetu maa inni rakkoo saba iyya saba keenya iyyeen gargaarraa saba keenya innaa miidhame ni yinaa fi hamma dandeenyetti gargaaruu yaallaa hamma dandeenyetti ibsa kennuu hin yaallaa hamma dandeenyetti waan ta'aa jiru waan rakkoo jiru miidiyaattis haa ta'u dippiloomaatiik koominiitiittis haa ta'u hin himnaa qooddannee jirraa jechuu kooti isa kaan waan hojii hojjechuu dandeenyu akka seera biyya sanaatti jechuu kooti karaa nagaa karaa seeraa waan hojjechuu dandeenyu lafa kaawwanneetu hamma dandeenye kana keessatti qooda fudhanne warri dippiloomaatiik koominiitiin baay'ee dhufee nu gaafataa ture warri gaazexeessitootaa baay'ee dhufee nu gaafataa ture biyya keessaas biyya alaas jechuu kooti sabnis kun waan akkasii nutti hojjechaa jiru nu iyya nu dabarsaa addunyaatti nu himaa nuun jechaa ture. Isa kana karaa nagaa karaa seeraa waan qooda nu fudhachiisu keessatti hamma dandeenye qooda fudhachaa turre galuu siin sobuu karaa kanas ta'u karaa kana qabsoo biyya sanaa keessa gara waggaa 40 ol tureera. Kana keessa sabni Oromoo barana si gammachiisaa jechuu kooti. Tokko gaaf tokko ka'ee galee hin ciifne innaa qawween itti qabamu baqatee galee hin ciifne mirga isaatii fi dargaggoon Oromoo mirga ofiitii fi hamma danda'utti Booranaa qabee hamma Dambidoollootti Hararii qabee hamma Jimmaa Lubbaa Booraatti sabni kun ka'eetu walakkaa kun ka'eetuma mirga koo naa eegaa hamma omitti nutti taphattu bulchiinsi dabballee haa dhaabbatu qabeenya keenya siin saamtani amma omitti nu saamtu isa jiru kana ka'ee chocho'uu isaa baay'ee si gammachiisa sabni kee waan dhoksinu hin qabnu sabni kun immoo
nu ga'eedhuma akka afaan mootummaa galuu fi afaan dabballee galuudhiin nu ga'ee hammoomitti nutti taphattu isa jedhu sana chochiisuni naanuma jaatamii jaannaa mootummaan sun jijjiiramuus bukkee yoo qabde 97 filannaa sana bukkee yoo qabde Oromiyaa keessatti inni kuni seenaa haaraadhaa jechuu kooti. Sabni Oromoo akka sabaatti biyyuma sana keessa saba guddaatu jira, saba bal'aatu jira, saba mirga dhabeetu jira. Sabni kun immoo mirga ofiitii dhaabbachaa jira. Inni jedhu suni calqabaa ollaan keenya isaa ta'u, faranjii isaa ta'u kan baruu danda'anii asumaallee warra Ameerikaa yoo ta'e asii nama isaanii asii erganii hamma Ambootti hamma maalitti iddoo qabsoon sunitti chochiin Oromoo baranaa kun itti ka'e ilaalcha ammachitti erganiiru jechuu kooti. Egaa kana keessatti barataan kifilii 5-6-7 qooda fudhateera. School kids warri jedhan kuni barataan high schoolii wayim barumsa sadarkaa lammaffaatti qooda fudhateera. Barataan yuunivarsiitiitti qooda fudhateera. Qotee bulaan itti qooda fudhateera. Jaarsaa jaartiin itti qooda fudhateera. Daldalaan qoodatti fudhateera. Barsiisaan Oromootti qooda fudhateera. Hundatu itti qooda fudhate si galee akka durii duramma yeroo baay'ee kan cichoo dargaggoo yuunivarsiitii fa'i oo baay'ate dargaggoo sadarkaa lammaffaati high schoolii jedhan kana. Amma garuu daa'ima kifilii 4-5 kifilii 6tu karaa faa cufa si galee iyya kana keessa galee iyya lafti keenya lafee keenya jedhee ijoollee akkasiiti jechuu kooti. Garuu fuulduraattu abdii guddaa qabsoo Oromootti kan fide dargaggoon kun amma daa'imni kun boru guddachaa deemti si galee kana jaala baraa deemti guddachaa deemti isa hojjetames kana caala bareechitee gara fuulduraatti mirga saba ofiitii dhaabbachuu dandeessi. Qanii tokko lama osoo hin taane gara ji'a tureera amma gara fuulduraattis waanumatti fufu natti fakkaata. Kuni qabsoo haaraa sabni Oromoo qabsoo haaraa keessa galuusaa seenaa haaraa barreessisuu calqabuusaa qabsoon Oromoo waan haaraadhaa jechuu kooti kan argaa turre. Wamaa gaabbiin qabu Oromoo tokko taatee dhalachuu bichaa otoo hin ta'in warrumti kaan warrumti ollaa keenyaa warri naa bulbulanii waa tokko warri naan jedhanii qabsoon Oromoo haaraatu deemaa ture. Qabsoon kun immoo akkuma intifaadaa warra Palestaanii akka maali amma qabsoon Oromoo galma ga'utti waan itti fufu natti fakkaata. Hamma qabsoon Oromoo galma ga'utti nutis karaa seeraa karaa nagaa qabsoo keenya itti fufna. Waan guddaadhaa jechuu kooti. Akkuma sana keessa walakkaa taatee seenaa sana keessa laaltee hubattee ilaaluun sabni kee mirga ofiitti attamitti akka dhaabbachuu danda'u baruuni sisin gammachiisaa sisin kabachiisaa. Sabni keenya baranaa seenaa haaraa galmeesseera seenaa haaraa mallatteesseera. Kun immoo amma qabsoon saba keenyaa galma ga'utti waan itti fufnatti fakkaata itti gammadeera jechuu kooti. Warri biyya bulchina jedhan suni qabsoo sana mormii sana tokko biyyoota ollaa jiranutti warra akka Eertiraan faan kakaasee ergetti akka immoo dhaabbileen biraa dhaabbileen Oromoo kakaasee ergetti kaasanii dubbachaa turani. Haa ta'u malee immoo kan mana hidhaatti guuranii naqanii namootuma keessanii hooggantoota paartii keessanii keessaa kan hafe si duwwaadhuma natti fakkaata. Warra olaanaa keessaa Baqqalee Nagaa manatti hidhamee jira. Warri biraa immoo akka jiranutti mana hidhaatti nammanii jiru. Maaliif barbaade gaafachuu barbaade karaa biraatti mootummaan sun fuulleetti ba'ee ABO'dhaa Shaabiyaadhaa kana godhe jedha. Achi immoo kan hidhaatti immoo naqaa jiru namoota keessanii
Meen maanni kun waan wal faalleessu kanarratti yaada maalii qabu? Yaanni koo tokko dhuguma namni Baqqaleen faa, Dajaneen faa, Dastaan faa, Gurmeessaan faa hidhamaniiru warri liidarshiippii kennanii. Kennu keessaa hidhamaniiru garuu liidarshiippiin keenya sana duwwaa miti jechuu kooti. Hojii raawwachiiftuun keenyas gara 16-17 sana keessaa nama 3tu hidhame. Gara maakalaa komiteetti soo deemte warri hidhame amma hidhaa jiru hoo baay'ate gara 8-9 darbanii. Ijaa kana maakalaa komiteen keenya immoo 50 olidha. Nama sila hulaa cufu nama 6-7 nu jalaa hidhaniiru walakkaadha. Iddoo tokkos immoo ijoolleen baay'een nu jalaa hidhaman jiru. Garuu kanas ta'u kana dhaabbiin keenya miseensa akkamma jiru kanatti 100 ol qaba. Ijaa kana inni jiru qabsootti fufanni intiniin qabu jechuu kooti. Kan biraa akkuma jette kan nama dinqu amma yeroo tokko Shaabiyaa jedhu yeroo tokko Abbaa Fee jedhu garuu kan isaan rakkicha iddoo jiru garuu ma beeku. Huma beeku kanan siin jedhe maa inni sagaleen Abbaa Duulaa waraabamee dhokatee ba'ees haa ta'u ifumattis kan isaan waan tokko dubbatan haa ta'u dadhabbii OPDO fi OPDO kun dhufuusaa saba Oromoo OPDO'n geggeessuu dadhabuudhaan bulchiinsi gaarii baduudhaan akka dhufe isaanis uumamanuu jechuu kooti si galee amma yeroo tokko karaa Shaalaa Ajjee Shashamannee kana gara wattaaddarri gara 7-8 dhufnaani iddoon suni iddoo Islaamaa ta'e faranjootatti kan isaan himanii kun inni warra kaan wajjin waliin fakkaatu kun waan haaraa wayiiti waan kophaatti jirudha. Warri Islaamaa warri akraarii wayim ekstreemistii ta'anii keessa harki isaanii keessa jiraachuu hin mala. Shaabiyaanis keessa jiraachuu mala kun waan isa kaaniitiin waliin qabatu odeessisuutti jedhan. Faranjoonni baay'een na gaafatan. Lakkila dubbiin kun waan qabsoon Oromoo Protestiin jedhamu kun barana kan ka'e gara warra Islaamni irratti baay'atu otoo hin taane ganda immoo kiristaanni warra jedhamu iddootti baay'atudha. Gara dura kan ka'e bal'atee kan ka'e karaa Westiidha, karaa lixaati. Karaa ba'aa, karaa dakanaa miti, karaa kibbaa, karaa maalii miti. Ijaaruma iddoon sun Islaama ta'eef akkas jedhu malee kunis soba. Lammaffaa immoo waan achitti karaa Ajjee Shashamanneetti karaa sana mootummaan hojjetes saba kan aarsuudha. Maaliif sirba caaluufaa sirbitan jedhanitu cidha namaa gubbaatti sargii namni wal fuudhee deemu gubbaatti tokkosanii innaa sabni niqee dhufaa jiru maal jedhaa jiru warri wal fuudhanii heeruman jedhennaa sabni eegu jarri dhufuu hin dandeenye badanii caakkaa keessa qanii lama moo qanii tokko bulanii kun immoo aadaa biyya sanaatti wanta akkasiin godhamu sargii gubbaatti cidha gubbaatti warra du'aa gubbaatti qawween tokkoftu sii galee inni kunis jiraadhaa jedheetu sabnaaree ka'e waan isaan hojjetanis waan nama aarsee nama kaasudha jechuu kooti warra du'aatu gubbaatti namni qawween tokkosu sargii gubbaatti namni qawween tokko cidha gubbaatti jechuu kooti namni qawween tokkosu kana jaa hojjetani sabni sun aaree ka'e sadaffaa immoo sabni iddoo sanaa xinnoo hidhannaa qaba harka duwwaa miti akka iddoo baay'ee innis immoo innaa namni irratti tokkosu sabni sun deebi'ee waan tokko gochuu hin danda'a. Kana malee wanti adda godhe hin jiru jedheetti maan ture jechuu kooti. Egaa maa inni hamma danda'anitti harka alaa harka maalii warra lixaa kana immoo warra miraabii jedhan kana immoo sossodaachisuudhaan kunoo warra Islaamni dhufaa jira isaan waan tokko gochaa jiru jedhanii baay'ee itti odeessuu yaalu.
Jawaar faatu ala waan akkasii kana chochoosaa jira maal gochaa jira warra islaamaatu kana of ijaaree kana gochaa jira jedhanii deddeebisanii warra faranjiitti himaa turanii inni rakkoodhuma ofii ittiin dhoksuudha. Dhugaasaa garuu ofumaayyuu beekuun siin jedhe dhugaasaa sagaleen abbaa duraa dhokatee waraabamee ba'eesi opiidoon warra achi keessa jiran waan tokko akka nutti himanittis namichumti muummichi ministeeraayyuu akka baasee saba dhiifama gaafannaa jedhee dubbatetti waan ta'aa ture rakkoo ture sabni maaliif aaree ka'ee kana keessa seenee uma beekuu jechuu kooti. Kan nama dingu garuu balleessaa kan ture saba kan darare saba bulchisa gaarii kan balleesse dabballee keenyadha nama 800 olii hojiirraa buufneerraa irratti tarkaanfii fudhanneerra jedhu karaa tokko asimmoo deebi'anii immoo miseensa keenya kan isaan hidhan jara isaan sana keessaa nama tokkicha kanan Zalaalem Jamaanee Moonyuudhaan tokko isa duwwaadha kanan dhagaye kanaaf hidhamuusa innumtuu rakkoo biraatti dabaleetu natti fakkaate namni 100 kuma meeqa kan hidhamu nama nagaadha. Kan isaan immoo saba akkas godhee saba aarsee saba dararee bulchiinsa gaarii balleessee kana kaasee miseensa keenyadha warra hoogganaa dhaabbii warra opiidooti jedhanii dubbatu. Inni baay'ee wal faallessaa jechuu kooti egaa namni rakkatee waan baay'ee dubbata inni faallaa guddaadha jechuu kooti. Akkuma kaafte matti gaa muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny ala sana fuulleetti ba'ee rakkinni kan keenya rakkina bulchiinsaati. Gaaffiin uummanni gaafate kun gaaffii sirriidha. Waan uumameef dhiifama gaafannaa warra miidhamillee hin gargaarraa jedhee haasa'eera. Kuni afaan mootummaati. Karaa biraatiin immoo deebisnee amma kun warra mana hidhaa jiru immoo seera farra shororkeessummaa sanaanii himannaa irratti banaa jiru. Ammallee namni hidhamaa jira. Ammallee namni du'aa jira. Waan kana ilaalchistanii afaaniin kana dubbattu jaran kan immoo godhamaa jiru kana waan afaaniin dubbattan kana hojiirra oolchaa jettanii qaama mootummaati wajjin yookaan qondaalota mootummaati kana wajjiniin dubbachuu yaaltaniittu isin warri hin hidhamne warri yeroodhaaf haftan kun kanuma walitti qabdee waan muummichi ministeeraa dubbatu suni waan lafa irratti godhamaa jiru immoo adda addaa bulchiisuma adda addaa jira biyya sana keessa. Inni lama inni duraayi hamma kan sidinku hamma dandeenyetti ila rakkoon kun dhufaa jira dubbii lafaa kana faa calcettaniitti hin deemina kana duras rakkoo guddaa kan fide isadha jennee muummicha ministeeraattis katabneerra paarlaamaa naannoottis katabneerra Oromiyaa pirezidantii biiroo waajjira isaattis katabneerra caffee Oromiyaattis jedhamutti katabneerra yaalleera duruma otoo rakkoon kun hin dhufne lakkii ittiin deemina lakkii kun sabni kana dura iyyuu baay'ee dallansiise kana dura ijoollee Oromoo baay'ee aarsee kaasee namni baay'ee itti dhume waan akkasii kana otoo sabni hin mari'anne otoo sabatti hin himne gara kanatti hin deemin jennee xalaadhaan gaafanneerra akka kongireesittis gaafanneerra akka Oromoo kongireesitti jechuu kooti akka madirakiittis gaafanneerra kanammoo deddeebinee ibsa sirra itti baafneerra akka Oromoo Federals Kongireesiis haa ta'u akka madirakiis haa ta'u deddeebinee xalaan katabameera innaa mootummaan isa didu immoo ibsisi deddeebi'ee kennameera. Sana biras immoo dabarree gaannaa hamma dandeenyetti hiriira nagaa waamna sabni haa mari'atu jennee gaafanneerra
akka federaalisti kongireesittis akka madirakiittis gaafanne irraa kana hunda cufataniitu itti deemanii jechuu kooti. Ijaa kanaa waan gochuu dandeenyu yaalli irraa ifaan ifatti ta'uun naa baates immoo karaa warra wajjin asiif achi deddeemanii warra faranjiittis rakkoo jiru akkatti hiikamuus danda'u. Mootummaan kun karaan taane deemaa jira. Karaa kanarra haa dhaabbatu. Saba garan taanetti oofaa jira seeruu isaanitti simaa turre. Garuu qaamaanii mootummaa kana wajjin teenyee gara diriiriitti deemuun barbaanne saba wajjin mari'adha jedha. Innaa saba wajjin mari'atu immoo dabballeedhuma ofii waamee dabbaloota sana wajjin mari'ata. Isaanumatti dubbatee isaanumarra dhagee deebee dubbata malee mootummaan kuni wanti hin turre jechuu kooti. Sabatti nutti maaliif wajjiniin waan kanas qabbaneessinaa kana goonaa sana goona otoon taane nu bira darbee saba qabbaneessuudha. Sabni dinnaan immoo gara qawweedhaan saba gara fixuutti gara hidhuutti gara dararuutti deeme. Ijaa kanaa karaa keenyaa yaalii gochaa turre. Yaaliin suni waan bu'aa qabu hin finnee jechuu kooti. Wanti ta'e garuu yaalii guddaa yaalaa turre. Gaabbiin kenni lammaffaa maal ture? Kanumaan kan wal qabateedha. Jechuma muummichi ministeeraa dubbate sanarratti waan afaaniin dubbattan kana maaliif hojiirra oolchine waan jedhu. Egaa inni kana eega balleessaa keenya jedhanii eega uummanni waan tokko hin goone jedhanii sababa kanaan sababa maaster pilaaniitiin kan ka'eedha isaan qabanii namoota hidhaniiru. Rakkina keenya eega jedhanii namoota sababa sanaan qabamanii hidhamanii gadhiisuutu irra ture. Kanarratti waan afaaniin dubbattan kana hojiirra oolchaa jettanii gaafatanii. Egaa maanni sun siin jedhe kana isaanii nutti dubbii irraa baqataa turanii garuu ibsa baasuudhaanii warra dippiloomaatiif koominiti himuudhaa fi ibsa baasuudhaanii akka isaan dhagaan gochuu yaalleerraa jechuu kooti. Akka isaan dhagaan gochuu yaalleerraa isaanis waan dhagaanii hojjetan nutti fakkaata. Egaa baay'inni warri ibsa kenninu yeroo baay'ee gaazexeessitoonni isaanii kun isa nuti jennu dabarsuuf otoo hin taane daninatii fi maali jedhanii waraabbatanii deemu. Innaa sana sammatti na gaafattu kana warri isa nu gaafattan kana oo dabarsuuf baattanii warri sin erge kun huma dhaga'u jennee isuma ammatti naan jechaa turte kanaa godhanii sanaa godhanii taphni taphatamu kuni baasaan jiru. Mootummaan kuni biyya ofiisaati biyya jeeqaa jira. Kanarraa akka dhaabbatu kan akka dhaabu isa jedhu sana yaalaa turre jechuu kooti. Jaa kanaa sanuti dubbannu sana waraabaniituma deemumatti muu jechuu kooti. Gargar baafneetuma karaa biraa jara kana wajjin dubbachuu jarri jaa baqataa jiranii fi jaan dandeenye ennuma isaan ibsa kennu ennuma isaan waraabaa dhufan ennuma isaan interviyuu waan tokko nu gaafatanii afaan guuttannee waan atamma na gaafachaa jirtu itti maa turre. Akka dhaabanis itti muu yaalleerra. Garuu gamaa inni mootummaan kun yeruma gaafa mootummaan kun aangoo qabate qabee wanti inni dubbatuu fi wanti inni hojjetu yeroo hunda wal dhiitaa jechuu kooti. Waraqata gubbaatti wanti katabamee fi hojiirra gubbaa kan oolu yeroo hundaa wal dhiitaa jechuu kooti. Akkuma wanti ittiyyu isatti hojii akkasii itti baranii jechuu kooti. Faranjiidhaanii sirna dimookiraasii ijaaraa jirraa, filannoo dhugaa deemsisaa jirraa, filannoo bilisa ta'e deemsisaa jirraa, dimookiraasii dhugaa ta'e ijaaraa jirraa, federaalizimii dhugaa ta'e ijaaraa jirraa jedhu. Asuma immoo deebisanii ta'uma isaanii taphatu. Amma biyya sana keessa federaalizimiin hin jiru si galee. Isa mogziit astiraadarii jedhan kanatu jira si tokko akka hin taane tokko bulchuu maal gochuu mogziit astiraadarii jedhan kanadha kan jiru malee federaalizimiiti. Filannaan dhugaa biyya sana keessatti deemee hin beeku. Dimookiraasiin dhugaa biyya sana keessa akka hin jirre yeroo filannaa fa'aa akka ta'utti akka sabni dhaga'utti dibeetii deemsaa turre jechuu kooti. Ihuma beeku akka kana ta'e maal ta'e garuu hojiin isaanii maa inni waan bareedaa waan
gurri faranjiis dhaga'u waan gurri sabni dhaga'uu barbaadu dubbatu yeroo hunda garuu faallaa isaa hojjechaa jiraatu jechuudha. Kun maaliif dhufe egaa wanti abjuun isaaniis jireenyi isaanii hundi wanti irratti xiyyeeffate aangoorra turuudha. Hidhaniis dararaniis qabeenya saamaniis waanuma danda'an hojjetanii aangoorra turuudha jechuudha. Rakkicha achidha jechuudha kan jiru. Karaa keenyaa garuu akkuma isin jedhe ammomna keenya yaalaa turre karaa faranjiis haa ta'u karaa ibsa kennuus haa ta'u suma gaazexeessonni isaanii gaafa nuti ibsa kennu dhufanii waraabanis haa ta'u darbee interviyuu nu gaafatanis haa ta'u kanumti miidiyaan isaanii iyyuu jechuudha. Akka ta'utti akka isaanii galutti wanti kana ergaa keenya himaa turre dabarsaa turre garuu akkuma isin jedhe aangoo hin du'a jedhanii jaatti deemanii ishuma beekan san hojjechuutti itti fufan. Sila waa'ee miila muraatii fi mataa muraa kaasnee turre waa'ee dhuma mallas dubbate irratti ilaalle achuma Nagama sagalee koo.